Waancaan hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessa naanna'aa jiru magaalaa Bishaan Gurraachaa irraa gara godina Baalee seenuun magaalaa Gobbaatti qaamolee hawaasaa godinichaan simatameera. Saganticha irratti argamuun haasaa kan taasisan itti aanaan bulchaa godina Baalee obbo Abrahaam Haayilee hidhni guddichi laga Abbayyaa ashaaraa tokkummaaf obbolummaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa ta'uu eeruun hawaasni godinichaas galma ga'iinsa ijaarsa hidhichaaf yaadaa fi maallaqaan akka tumsan gaafatan. Turtii waancichi godinichatti taasisuun birrii miiliyoona 17 walitti qabuuf karoorfame hanga ammaatti birrii miiliyoona 20 walitti qabuus obbo Abrahaam himaniiru. Akka bulchiinsa godina Baaleetti karoora naannoo miliyoonii 17.3 karoorfannee arjoomaa fi bittaa kennaa garaagaraatiin hanga ammaa naannoo miliyoonii 20 ol sassaabuu dandeenyee jirra. Kun hirmaannaan hawaasni keenya taasisaa jiru baay'ee guddaadhaa fi kabajni uummata kanaaf kamalu ta'uu isaa argisiisa. Kantiibaan magaalaa Gobbaa obbo Shimallis Alamuu gama isaaniin hawaasni magaalichaa milkaa'ina hidha haaromsa guddichaatiif bara kana birrii miiliyoona 2.6 oliin bittaa boondii kan geggeessan ta'uu fi birrii 200,000 kan arjooman ta'uu himaniiru. Hawaasa keenya guutumaan guutuutti yoo sochoosne waan hunda milkeessuu fi injifannoon goolabuu akka danda'amu hubachuun danda'amee jira. Walgurmeessuun hidhi kun akka hin milkoofneef galma hin geenye yaaliin isaan hin taasifne hin jiru. Haa ta'u malee gaggeessummaa gameessa Oromoo ilma abbaa gadaatiin kennameen hidhichi sadarkaa humna anniisaa ibsaa maddisiisuu bira gahe. Arjooman sangaa lama tilmaamni yoo xiqqaate qarshii 200,000 walitti tilmaamamu magaalaa keenya keessatti arjoomuun danda'ama. Bittaa boondiif qarshii miiliyoona 2,751 fi 370 sassaabuuf karoorfatee miiliyoona 2.8 ol raawwachuu danda'ee jira. Jiraattonni godinichaa hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa eenyummaa keenya waan ta'eef xumuruun milkaa'ina isaa diinaa fi firatti agarsiisuuf qophiidha jedhan. Haaromsa Abbaay irratti lubbuu keenya anaaf lubbuudha. Akka lubbuu kiyyatti fadhutti hidha haaromsa Abbaay itti fannaa waan lubbuu tiyyaaf arjoomu isarraa kan hambifannu hin jiru. Nuti akka jiraata magaalaa Gobbaa ta'ee akka Itoophiyaatti uummata akka illee waan isarraa hambifannu hin jiru. Dubartiin teenna haawwatiin teenna sabbata hiikattee dhiirri immoo agartee surree irraa itti mulqate kanaaf horii ofii baasee sangaa jaalatu baasee itti deemaa jira. Nus akkasumatti itti deemaa jira dubatti hin deebine. Akka aanaa keenyattis ta'ee akka kilaasteraa Gobbaatti qophiin guddaan taasifamaa turee jira. Arjoomaanis ta'ee bittaa boondiitiin karoora qabamee olitti baay'ee karaa jalqabneen xumuruutu nurra jiraata waan jedhuun karaa saniin jechuudha kan taasifamaa. Ammas akkuma jalqabneen nu xumurraa abdii jedhuun uummanni keenya karaa guutuu ta'een hirmaannaa isaatiin karaa guutuu ta'een ammas hanga gaafa xumuramee raawwii isaa karaa guutuu ta'een parsantii 100 keessaa baanutti cinaa jirraa ejjennoo jedhuun kan itti deemaa jirru ta'uu isaati. Anillee akka nama tokkootti hirmaannaa aanaa barbareetiin aanaa Gobbaataa baay'ee fedhii waan qabuufi of durallee haga hiini kun dhumatutti duuba jirraa ni ijaarraa ni xumurraa rabbilee nu milkeessa.